والسلام على نبي بعده وبعد بسم الله ثم كينيا كبجا برت أرجمي جرا ثم قالي كم برباد سندرت أرجمي وان جرا كنا مكان ثاني في بكة الوت ثاني أسمرة إنسان الرا أرجم برباد سادا مكان كيسنيف بكة الوت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه مقامكو هذا شيخ إبراهيم يوسف علي جدما شيخ إبراهيم يوسف علي مقاسم وقال زمانا قال نسيت بكي ألو تقوتي بكا غندا درجته براجل أما دبانا درجته براجل أما bakki aanaa isaati aanaa manisbuu keessa bakki dhaloota kootii zamana umurii kootii dhagaafattan yoo ta'ellee beeku zamana itti dhaladhe kana qajeelee bareechee kana jechuun danda'u akka waliigalaatti dhaloonni koo kunoo xaaliyaaniin baate gaafa isheen baate dhaloonni koo jechuudha dhaloonni koo bahumsa xaaliyoonni biyya keenya baate san booda dhaladhe jechuudha. Dhaloonni koo zamana xaaliyaanii kunuunsa ishee jechuudha bahumsa ishee eega isheen baateen dhaladhe jechuudha. Eega isheen biyyaa baatee dhaladhe jechuudha. Yeroo isheen jirtu baaliitti sana hangafa koo dhalatee jira waan ta'eef. Dhaloota keessan moo jedhaa bakki isin itti dhalattan dargeetoo baraaytan dargeetoo baraa jedhama aanaa manisibuu jedhama yeroo ammaatti. Aanaa manisibuu kan dargeetoo baraa. Ilmi eessatti barattan? Egaa ilmi dura rangaa'ee utuu kaayiti utuu ilmi nan gaafatin dura kaayiti na gaafattu quraan akkamitti qaraatan yeroo akkam qaraatan jettee dura gaafattee gaarii. Quraanni yeroo qaree ijoollummaadhaanii yoo waggaa akkasiin jammade jechuu dadhabee sababa turuu fi booda waggaa torba booda daangaa tamyiizaa keessa quraan jammaruun koo jammareen ka'ee amma gara waggaa kudhaniittidha umrii gara kudhaniitti achi deemee jechuudha. Quraan jammaruun koo eegan waggaa torba dhaladhee ga'ee booda jammaruun koo jechuudha. Garuu itti fufnee egaa as dhannee achi dhannee deddeemna waan ta'eef amma dura kan itti nu jammadee awwala duraanii Hasan Duuloo jedhamu sheekii ulamoota Hasan Duuloo jedhamu amma jira jedhamuudhaan quraana isaa irratti jammate. Achuma amma sheekii lammaffaa quraana gaafanii Sheekh Ahmad Booranaa jedhamu. Amma isaan tokkos immoo darraadha fakkaataa ulamoota warra karaa darraa isaa dhufanii quraana kana saruma irratti deebi'een akkatti qaraa jechuudha. Quraana akkatti qaraan jechuudha. Isarraa egaa saaqinsa kan ta'e Sheekh Ahmad Booranaa kun biyya keessa hin deebinaati ati deemtee qara'uu qabda. Quraana gasii galee ani kitaaba xiqqoo isaa jammaru qabee achirraan kaasee quraana gaaraadhee biyya tarkaanfachuutti ka'e biyyaa bahuutti jechuudha gara gara deddeemuutti jechuudha. Mudannoon quraana sana keessatti si mudate osoo barataa jirtanii ta'u erga yeroo barnoota quraanaa sana eegaltan wanni quraana sana keessatti si mudate maal? Barnoota sana keessatti. Wanni quraana keessatti na mudatu baay'een jiru maaliif mana keenya baranna waan ta'eef mana keenya barannaa achi yoo barannu immoo qaaliyaa mana firaa keenya baay'ee mudannoon hin jiru achi keessatti. Garuu mudannoon utuu kitaabiraan ga'eenni na jammade utuma biyya keessaa biyya biraa mana bakka dhalatte kaasee deemuu si rakkisa. Qaadaanii qara'uu kee hin jaallatan iyyuu abbaan kee haati kee isaan biraa deemuu immoo hin jaallatan. Sababa kanaaf irraa siqeen deemaa jettee akkatti deemtu qabu eeguu gabaa qaba. Kanaaf amma gaafa kitaaba qara'uutti seenu saaqincha kitaaba kanarraa deeme inni Sheekh Ahmad Booranaa deemtee qara'uu qabda naan jedhanii isaan biraa deemu akkatti deemu jedhamnee halkaniin baane guddinyaa koo tokko wajjin halkaniin baane namni rafuu bakka biraatti barreessifannee nama dhokachuudhaaf deemnee akka carraa immoo namni biyya keenya dhaqee karaa irra deemu jira achi fuudhame siliinsa namas nu argee dhokannee dhokannee oduu kana facaase jechuudha. Akka kanaa dhokannee nama argin gimbii kana yeroo sana najjoo sana waa tokko karaan deeman hin jiru. Makeeratti hin jiru. Akka kanaa rakkanneetu gimbii keenya gimbii irraa immoo hunda kanaa deebinee immoo karaa yeroo baabur immoo
gaafannee yeroo sana hawaara gimbii sana amma gattan kun hawaara na tireen godhee waan tokko ta'an jira. Achiin nu mudachuu jammare jechuudha. Achi marraan egaa karaa nu agarsiisanii karaa biraa boobolitti nu agarsiisanii karaa caakkaa irraan deemnee achi geenye mudannaan egaa xiqqaattu achumarraan hojjammarte jechuudha. Achirraas eegalee barnoota ilmiidhaaf qophaa'uuf deemtan qophaa'uu deemne gaamma ilmi dura kana akka aadaa biyya keenyaatti kan qaraamu uffanni hiqiiti. Biyya keenyatti mazaaba shaabiyeetu qaraama. Ishii kana gaa asumatti Shaammal Booranaa amma isaan aalimaa isaan irratti jajammaruu qabe gaa. Waan isaa irratti asii deemu qabda. Ilmi kana godhachuu qabda. Isaaf taata. Qabeenyi warra keessanii waa siin godhu. Naanjeen ishee rabbiin itti qabee achuma tun gosa keenaafaa Samu'eetu Sulaasoo Najaasaa kana qaruun biyya keessa fooyya'ee ka'ee kanarratti iyyuu isaan gadeemi naan jennu. Ati qaabilaa ilmi qabda deemuu qabda naan jedhii jechuudha. Egaa abbaan kun yeroo sanaa waan deemee dhaqee baradhu sana namni kottu maal jettee taa'ee mina biratti maal jedha jedhee na dhaalanii ijaarsa dhaggeeffatu jechuudha. Obbiraa deemuun jaallatanii isan kana uumuun jaallatu. Waanni dhokadhee deemuu na mudatee achuma mudannoo jammaraa taate isheetti. Jaala isaanii qara'uun jaallatu bira deemuun jaallatan. Kanatti akkasii jechuudha. Ilmi egaa eessatti eegaltan amma? Egaa asatti ilmi eegaluu kana egaa akkuma ammas hin jedhe fiqii xiqqoo kana manumatti eegallee ishee fooyyomnee asin gaafa sikaa goddanyaa koommaa kana sheenseen jedhu ammadde karaa wannaa kana jira. Ajooduu qaalifaa jilee kasii wal agarra. Asii manaa baanu dhokannee baanee karaa dhodhobannee karaa najjoorra baanee gaafa saama deemnaa lafa deemna makiinaan hin jiru. Najjoorra gaafa geenyu immoo lafa deemuu hin danda'amu waa wayitti buufneetuma makiina natiree duri maal jedhu maqaasa natiree maqaa tireen taa'ee jiru maqaa moggaasa duri tireen taa'ee isa kana gubbaasa isa keessa ba'aa irratti nu fe'anii kanaan deemnee kan kenna qabannee aduu dhiya gimbii geenya. Gimbii gaafa keenya nama beeknu bakka masjiida masjiidaan waan nama isa guddaa duraanii achi isa tokkicha malee warqaan hin jiran achi geenyee masjiidatti oollee waan tokko hin beeknu takkaa safara baanee hin beeknu kitaaba waan qabnus alumatti dhiibnee jechuudha. Waardiyaan sun akkanii wallaalaa ta'e namni reefaa manaa bahe ta'uu keenya bareedu dhaqee waa bakkee lafa barbaadee nuu fidee waa yaadni birrii ishee qabnu maal qabnu achi ol baatti fanni deedene waan takka manaan baaneewu. Rabbooti immoo nu beeke eessa deemtu naan akka jennaan karaa iluu baaboo nu agarsiisaa naan karaa magadara qabanii asiirra gabbaatanii kanaan deemtu akkanaan yaabataa deemne hamma deemnu kan immoo karaa warra wannaa keessa immoo deemnu ajaa'iba karaa warra yaa gabbaruu kan isa keessa nu gaggaafatu tarii keessa maa jira nu horeen manaa baana kitaaba quraana yoo qaraane tarii kan qabnu ganaa fudhanna maleenna akkam tarii qabaachuu qabdu sheeka qabaachuu qabdu jedhu nu keessumaa dabarsu akkanaan egaa kunoon akkama wanta kan iluu baabur keessaa waan nama jedhamtu geddellee miti gabaa Abdallaa jedhan kana cooraa kana geenye achitti gaa jiru kaayii duwwaa arduun keenya goddanyaa keenya kana aduun nama sadii taane gaamu achitti annee itti jammaree shee abaaloo sheekii kotaanoo jedhu kotaanoo miti shee abaaloo shamsumaan abaaloo jedhu fiqii isaanii irratti jammarre qaraane jechuudha. Asitti jammarree kaanee achitti dannee qaraane yeroo sana isaan kun kitaaba fiqii walumaan qaraanaa xiqqoona sun dura jira. Kitaaba qaraanichi jedhu kaayee umuris immoo xiqqoona sun dura yeroo sattu jechuudha. Akka kanatti irraan kaanee egaa itti fufnee fiqii kana qaraadhannee gaafa qaraadhannoo nama biyya keenyaa agarre asii gadaqanii jiran. Golee jedhanii jira bootaan tokko dawwee xinnoo jedhamti biyya sanatti achi fiqii ajaa'ibaatu qaraama. Warra wahabiyyaa jedhanii immoo maqaa moggaasanii jiru namichi hin baqata. Ijoolleen keenya kun nama asiitii warra cooraajjii wal gahee achi dhaqanii tajwiida qaraanii galan. Isa kana gaafa dhaqan tajwiida isaanii kana hawwini. Jarri kun immoo warra suufiyyaati warra biyya sanii warra achi dhaquun jaallatan akka itti dhandus canna qabnee booda dhokannee bannee dhandee jechuudha. Tajwiida kana qaraa'u. Gaafachii deebii dhugaa warri qaariyaas sheekiin keenya sheekii abaalumma jedhan kunnisi nu jibban xiqqoo maayattan bakka sana dhaqee nu gaafatin jira bakki sun bakka waa biyyaati
intaatu jedhani sheekiin keenya gaa'ee guddaan ammoo sheekiin kotaanoo jedhamu dhaqanii gamas dhaqanii galanii qoroo Abubakar jedhu qoroon biyya sadiis akkuma jedhu nuufaa biyya ta'an booda gaafa dhugaachitti quraana qaraayanii jarri kun jibbanii quraana kana bilcheeffanii achumatti deddeebinii gaafa deebinuu namaatti wal ta'uu dadhabnee waa'ee aqiidaa kanaaf achumatti dhiyeeffachuu barbaannedha. Yaatiin keenya achumatti tajwida qarawus kaanee fiqii gaasila walitti qaraa'aa jirra ammoo achi jijjiirannee immoo wanni dandagaa fiqii kana qarawutti ammas minaajiin achitti qaraa'een isaa walitti gaafataanii baay'eedha shekii abaloo kanatti irratti minaajiin achitti bitee golee kan jedhame isheen immoo yuura jedhu sheekii ulamaa guddaa fiqii isaan immoo isa qaraa'isu achitti immoo fatirwaabiin kana achitti jammare minaan achitti bitee fatirwaabiin immoo achitti jammare achirraa deebinee golee kanatti deebinee tafsiira achitti qaraanee rabiyyaa kanatti goonee eegasii ammas wanna kanatti immoo kitaaba fatirwaab kana fixuudhaaf immoo Abdussamad jedhu darasaan kun isaan marraa ba'anii haala guddaadha karaa wannaa kana gad dhaqee immoo gad deemu karaa malii immoo kanarra gadi achi dhaqeetitti qaraanee achi deebinee egaa bareechinee ilmii keenya tafsiira qara'u waa'ee akaama tajwiidaa kana naawii keessa wajju kana golee kana teenyina aqiidaan hundaan ta'uu dinna shakola isaan kana bira deemnee akkitu deemnu nagaa tura keessaa gachii jedhamtu gandi isaanii wani aanaa isaanii aanaa gachii kana keessatti mateenyu yeroo sana gazamana sillaatee tura keessa kun olootuun kun jechuudha dargiin biyya qabate jechuudha gaafa dargiin biyya qabate dhageenyu isaan sun immoo nu gorsugaa hingaa amma fiqiin hingaa waan biraa kaa hangaa dhaqaatii dhaqalaan hundaa hayyoo qotaanoo kun isaan baay'ee dhasiyaa namaa yaadu jedhu nu jaallatu utuun isaan biratti turree fuunee jaallatu nummoo ofitti of hin qabsiifnu ilmi qara'uu keenyas hin jaallatu isaanis utummoo biyya isaanii kanatti hafnee achitti fuunee immoo jeebis hin jaallatu isaan humna siyaa nu goyanii isaan hin deemnu dargiin dhufee biyya qabatee akkan tochoomne galaa mudannaa goya tokko gaafa adii sadaqa qaraanuu deemee fudhanneerra gaama hingaa biteensi hingaa amma fatiin waajitti qaraani biyya amma ta'anii qaraa isaniidha malee sitti waan ajumtan hin qabdanii arabiyyaatti dabalachuu amma adii sadaqaadha dhaqiyan immoo akka dhaqawanii indaganaa waraqaa nuu baasanii amma deemuun hin ta'uu darasaan akka durii waraqaa malee deemuun hin ta'uu lootiidhaan deematti tigeessuun beessanii dandeessanii hin beeku gaafa kana gaasaan immoo waraqaa nuu baasanii ana gachiira nuu baasanii ganda keenya keessatti beekamoodha jarri kuni ilmaama keenya yani waraqaa nuu baasanii kana qabannee arargee dhaquudha gaafa deemnee karaatti qabamne gaama isaan kaan ittiin egaa xiqqoo walii galuu danda'annee isaan golee kana gaafa lammata nuujiin dhaqanii Sheekh Huseen jedhu isaan dhaqanii suufiyyaa kana gadhiisuu itti jabaatte nuujiin dhaqanii lammata nu baqatan argachuu danda'amne bakka qariyaa adda adda ta'anii gaafa beellamannee nu beellamaannee bakka qariyaa isaanii dhabne nu lamman gabaanee goleetti deeminee taraa jedhu baqaadaan tajwiida qaraatu immoo akaama qofa miti deebitee guyyaa namtarreedhaan qara'u kana baatee kaatee malee ofii namanatti kana keessatti gaafachi turru baasaan kanaatiin achi turre amma booda isaan immoo fiqii baafachuudhaaf adiin duubatti deebi'anii ani immoo fatirwaabii baasuun akkammaa naqee achumaa wal qabannee egaa deemaa jennaan ammoo arargeetti deemnaan deemsuu hin danda'amuudha waraqaa nuu baasanii nama keenya xalaa sana qabannee deemnee gaafa jennu bokkoo qayyaan geenye gama wanda bira dabaltee fadisiin naqaa jirra. Fadisiin naqaa jirraatti adeemnee shakaanee deemnu nu qaban. Keessaa yoo sana immoo achi ololaa jiru gaayyaa barreetuu nama si gara dabalatee achi ololaa jiru. Namni xalaala seefu nageenya nyaanni garuu qabanii keessaa gidee gaa deemtu dha. Qaraatii deemnaa keessa bii keessa wallagga keessaa baatanii robbaa boor keessa waan jiru fixanii jimma keessaa bittanii achi gaafachanii jihaala dhaquu deemtu malee. Waraana dargiiti warri isin qabu. Waraana dargii miti poolisiin nu qabe gaama. Poolisiin kun kan waraana akkamiiti? Kanuma gaama poolisii eegu malee waraanni jiru gaama kaampii jira waraanni. Zabanni zabanna dargiiti. Dargiiti malee isaan nu qabee jiru. Jedhaata qoratanii heroon isaatu kasaan isaan nu qaban immoo haasaan keenya haasaan isaanii waliin fakkaatu. Nuyi kitaabaa fudhannee duraan kaane deebineetu waliin haasofnu
sobee basaan asitti deebi'aa asitti darbaa nu ilaaluu bifa keenya ta'uu dide kan isaanii ta'uu dide afaan keenya isaanii ta'uu dide dhufee nu dubbisee eessa zinyaan akkas akka jennaan kottaa nu jennu fuudhee booddee nu qabee achi nu geessa. Yeroo misaati jarri wabii kaanummoo galanii jiru. Asuma ta'anii jedhe. Ta'uu dhufoo jarri itti dhufanii jiraatanii maali mala ta'e. Akkasuma wajjin immoo hawwii ilmiidha jaalala keessaa immoo waajjira hojii jala teenyee immoo kitaaba ilaalla. Waan isaas hin beekne, dhowwaa isaas hin beekne. Waan qabamneef kitaaba irraa hin jiru gotaa nu waamanii sadday qabeenyaa akkas akkasii. Lakkiin akkasitti deemna qaraatii deemnaa jennaan waraqaatti agarsiifnee jarri kaan nu laafee dhagaa. Sadaffaa irratti uttammaati. Lakkii waraqaan keessan qulqullina keessaniiti malee achi geenye deebinaan qabdu bara akkasitti raawwannaan qabdu adareetti ol deebi'uun keessan argeetti dirqaman. Waa isin deemtanii waraqaa keessanii qulqullina keessanii barbaadan itti deebitu. Lakkii waan inni achi geessanii deebi'achuu dhiisanii fi didanii fi inni asii hodhamne bakka gaa deemnaa achi dhaqaan qabdu yeroo akkasii deebinaan qabdu talaan keessanii deema. Dhugaa qulqullina keessanii mitiidha. Kana waan isaan dhiisaniif immoo kana bakka tokko qofa itti jabaadde gaafa jedhanii jarri kaan nu gargaaranii dhaqaa battashaa gadhiisan nu beeku. Namatti akkasitti gaddeemu jechuudha. Mudannaa geettumaa gaa kunituma jammarii nu mudate gaadisa jechuun galiin. Kanaan gaa'anii argannee hadiisa keessatti seennee hamma teenye gaafa jennu egaa kitaaba ganama qaraanaati. Qaree argannee kitaaba guddaa ganama qaraanaa ganama qaraanee amma sa'a afurii qaraanee deemnee qaayyaa keenyatti galle. Ammoo amurii jabaan hamaan kan nu mudate. Amma gaa hadiisatti galleerraa hadiisa kanaa gaafa itti galleennu tokko gaa ulamaan kan itti irraa qaraanu Sheekh Abdullaa Tuqoo jedhu beekamaadha. Sheekh Abdullaa Tuqoo kun sababa waafiyyummaa kanaaf isas waraana kan kunoo Hayila Sillaasee poolisiitti naqanii laatanii warrummaa sheekotiitti naqee tumsiisanii gurra kana lukkate. Bira teenye Bukaarii qaraana. Bukkee baay'ee teenye jechuudha. Utuma kanaan jirru ammoo achi deebinee immoo musliimarraa finne immoo muslimiin immoo shahaaruun jedhu abbaa isaanii illee hin beeku gara miidhagaa isaa achuma adde kan ammoo qaraana. Achirraa wal deebinee ammasuma gudaawee immoo ishee ammayyuubiyaa jedhu kana akka deebinee fanni tokko beeku qaraa isa nama keessa waa tokko waa hundi wal qabatee hin ta'u. Kanaa utuu jirru utuma kanaan jirru magaameen cimaan rakkoo nu mudatedha amma as keessatti. Darasoonni isaanii warri isaanii wajjin qara'an gaafa qariyaa wal bira argan nama sadii tokko nama Jimmaati. Tokko immoo Shabdulkaanii kan nama sadii bakka tokko argannee mooraa bal'aadhaa achuma darasoonni kun mutaalaa bakkeessanii nu baranii nu wajjin utuma kitaaba qaraanii bakka ishee keessaa hidha qoodidan. Bakki gaamma rakkoo nu mudachuu deemaa jiru. Nuyi ganama qaraanii gallaa darasoonni naqanii nu bira ooluu utuma jedhanii kitaaba waa'ee aqiidaa kana nu gaafatu nuyi baafnee ittiin himnu kan hadiisa qaraa'isaa jiru isaanuma waan Sheekh Abdullaa Tuqoo hin ta'initti kan Bukaarii qaraa'isu kan Musee isaanuma dubbachuu sodaan waa'ee bidaa hin qabu. Garuu yoo dubbatan immoo akka ittiin ta'a jennu immoo hin qabu. Kanaatu janna qabnu ijoolleen akkasumatti fudhattee otoo hidhatti galtee kun bidaadha kun bidaa jechuutti baate. Ijoolleen kun bidaa jechuu kana eessaa fuutii sheekotiin keenya waan akkasii hin dhowwinee jechuu qaban jechuudha. Utuma qoyanii basaasumatti arganii gama gabaa ta'e egaa hunda. Isheen kun ijoolleen tasaa ta'e sheekotiin kophaatti hafan. Achirraan gaafa mudatee jedhu balaan ammas qabsiifamu gaa bidaa kana keessatti ijoolleen gafuutee kitaaba moolidaa kana baarsantii kana guddatti keessanitti ijoolleen isaanii. Nuyi hayaasa waan ta'u ilaalee baanee deemee shakkamna karaatiin nu ari'u jennee kan karaaf isaanuma achi irratti nu mudate gaafa jedhanii yeroo sana immoo kaadiree iddoo qabu milishaa ammaa kana kaadiree dhaqanii nama akkas akkasii biyya olii jedhu tokkotu mooliidha sin dhorkuu ijoolleen keenya isaanii irraa barattee jirti sheekan keenya kan dhessee hin beeknu yookaan isaan walitti qabnee gaafannaan jala isaatti nageessa dhaqeen fixaa'e. Mangistuu Hayilamaariyaam immoo nama sin ajjeefte nama sin gaafatu hin jiru jedhan. Sorba gobbee keessaa baatanii
isin yaa'ina qawwee dhiisee abbaan itti immoo kan itti jechuudha tokko namichi eebbisu hin jiru. Jennaa isa immoo nu gaa'eewwan dhugasee dhawwan ila waan akkasii jira. Deemaa nu jedha hin deemnu waan itti karaa jira. Egaa gaafa lubbuun nu gamummaa gaafa namni du'ee waamu isaan duukaa jigee dhaqaa sheekiin kophaa dhaqaa nusun callaqee amma gadubbiin hamaa ta'eera. Amma dhaqanii iyyatan tokkotti aanaa dhaqanii iyyatanii hindaan ilaa jee rabbii garaamatanii kun jarri kun akkatti banu. Kaadiyee hin ajjeennutti nu godhaa geessaa jiraa jedhu nu geessaa jedhaa jiru maal godha hindaan akkatti muumee. Maal godhaa walgahii qopheessaa jedhu waltajjii wayii qopheessanii walgahii isin hunda waamee sheekotiin waamee isaanii keessa waamee yoo ta'e illee isin irraa malee akka nama tokkotti hin buune nama iluu itti jedhee. Baay'inatti waan fayyadamanna beellama qaba gaafa nu waamaniif akka goyee isin irraa baasa malee nurraa baaftamoo dhajjeefnaan hanga amma sabdallaa xiqqoo fidee amma nutti fidan jedhu kun beellama gaafa beellama fuulduraan jiru amma gaa warri ijoolleen nu balte warri ijoollees ijoollee jaallatanii irraa deebisuu ba'e nus immoo isin biratti nu biratti miidhamuu keessan hin dandeenyu hin jaallannu waasii gochuu immoo hin dandeenyu rabbii sirratti asii deemaadha. Ijoollee isin bira keenya halkan kanaa kutaa miidhagaa immoo guyyaa tokko deebiin isaa irra fadisiisu. Fadisiisu bakka xinqii nu qabate. Kitaaba akka jirutti lafa deemee sakaa jirutti keenya kan jedhu karaa biyyanuu karaa bullee naannoo miidhagaa keessa. Hordofni nu duukaa jira waan ta'eef. Dargii baqannee tun ta'in warra suullata baqanne gaafate horsaayitti nu kennee siyaasa dhugna jedhamu. Achi miidhagaa kanatti gaa guyyaa nu eegu waardiyyaa hordofii nama duukaa irraa halkan manatti galte guyyaa dhaqaa keessa akka kanaan nama deemee Somaaliitti dhaqu karaalee bajaayee jedhanii jira. Ogaadeen wana hawiyyaa keessa baasanii ogaadeen keessa bahee sochiirraan dhaqa. Sanuma arganii Bagi kudha wayitti buumee bitanii nama karaa deemu kan bitanii abshiraa kan deemtanii amma isaatti waajjiyaadhaan nu eegu nama isaatti nu kennan jechuudha. Namni nu kan fuudhee deemee guyyaa tokko dheeraa deemee ogaalee si nu geessa gidduu sun fadhiisuu deemna gidduu dheeraadha. Namni si birattan kun qaama hidhatee deemu moo namuma kun? Nama karaa deemu karaa beekuun malee. Qaama hidhatee deemu jiru gaa qaama hidhatee jiru gaa inni dhimma isaa deemaati jara argeeraati nu wajjin deema malee inni jiru dhimma isaa duukaa malee kan bitanii du'eessa. Amma gaa hin deemanii gaafa deemanii ogaaleen hin gaane. Gaafa gaayeen hin gaane anaan nam tokko immoo keessaa hulkubaa ilaa jala ma'e amma jamaa adda jimaanya caatii keessa qamaa rafaa ganaa kan kana eega sa'aatii 12 deemtu isayyuu fiigichatti dabaltanii deemtu kaambii waraanaan nu fuuldura darbii asii qubsiisaa isayyuu immoo gidduun tokkotti jira abbaa kana gidduu bahuu beeku malee hin danda'amu wayitti buteeraa jabaadhaan hin jedhamu. Naasu saati mama tu agak dari nomor tu buka je nomor tu koma. Ya kalau ada adu makan dia tu pas. Akan biasa juga biasa jauh le ogade kes. Ega wana jaiba mau yang ko ogade ko mo selama ka bani bi akan ni bakan ni dia ko. De wana masih ka di batas ka wadas ka. Dia sa al mukhasti dia tu. Adillee gaafa karaa yoo gadda baadhaa karaa mata daara kutaa waraanni darbiidhaan kaayisii deema guyyaasii deema dhiibee deema haasaalee dhugaa gaafa deemnee jechuudha bokkaan galuutti dhiisee karaa warra deemuun kaan badii kan biyya keenya gaafa saatiin dhugaa dhibe saatii nama deemtuu isa yoo fiigi jettu malee ta'e fuuldura immoo karaa jira kaan bitti jettu nu hiyyeeni akka kanatti kan gaafa inni bokkaa dhiibee karaa waldaa ilaalee miidhagsaa jira. Biifti sun immoo qoraattii qabaa dhoqqeessaa kophee namarraa fudhataa kan taa'anii itti gatteenyee ilaalee jiran karaa waldaallee irra jiran. Garri nuyi itti deemnu aduutu immoo halkan irraa baati. Karaa aduun baasudha karaa nuyi itti deemu karaa jiiba'uudha garri nuyi itti deemu. Amma karaa waldaallee irra deemaatu deemee wal deeman isaan. Bokkanatti itti roobaa jiru. Dukkana ibsaa kan jibatte waraanni fagootti se'atu. Akkuma taalaan deemu
Hindi mukaan dito ngayon. Di dito ba kanya ang bata? Nung makadiyaman nila. Kambing talaga na doon. Pagbilas. Kailangan din niya yan. Akan aja ini karate ini. Lumpu lang na kami. Ang labadaya magyan ko. Mag-alaga ko. Wasanakan nito. Piyati di ka sumali. At sige ini. At lagi ini kanina. Gaba kan sa iti. Chero mo. Saan mo mabutan lugar, saan mo kaman mas kuwatan tayo. At yun ko natin, at kinari ko miskina, afanin beka ni, yani numayu, dari lalu ko ikise jila gabatis kesat. Wani jirwachi ka jebi, Somalit. Kan kenya mo aswala, nubibitan, wala na gibit. Kutuwalo fa nulem ni, nandalaman ko. At ki, akani ang dari mo bakasani, Iski ada rupiah, wala basasan mo yung bakasani. Hamba singge sinuti asmataan ng jadi kapagsinya niya ada mo din niya at makina na wala din bakawat na bolsi tingin sa nakatawat. Ito wannan seni agesa tu seni ga. Kamal gesa tu ka di lagi gan brazil mo ko hoje zamba kasita sanya tao. At tinugay sa bed. At tinugay sa ni o ka galite niya tinigay ka na makina na. Percaya makin ada ini bakat Arya tinggi Malaysia itu bakat nuti sini jenis dia ada boleh aja semua biaya tu kakak mo nama jada tadi sekurang jada ini nama sini lupa cukup kena cuma dia apa lupa cuma dia dan anu mau sumber bersama dan laki bakat ni malah kata dia macam kalau kita aku sendiri tadi dia wanita pun mandiswa ada mana nama jalan tu lagi ada sirene ni Islam jalan tu orang jalan tu orang jalan bagai macam Medina dia tu akai tu bagai dia punya dia ada golden mana bagai tu dia ada selumayu kisah tadi dia ada golden yang Muhammad alaihi salatu wasallam dia selalu tak kisah baik kayak ni kalambara kayak acah dia cap sewal tadi Isang kaya kaya naman yung ni, isang kaya sabano kaya di naman yung baka biliman din din. Tagay, besan yung wata yung mga wala din, si baka pa ulit yung besan. Marahake sa baka kagyan. Mawalo juga, yung kaya sa naman sumali din pati dyan. Sa nyo nasa ito. Hawiya, hinitan din, kung wala mayaga tigay naman kaya sa kangkina tidak masih. Gabara kani wajib lagi yang natin Kaya saan itu tidak, pasti dia mengambil bakasan besan astari anda. Astera bakira ini namun bagus itu juga. Syarab bangka bernunggu kakak ini memukum berat kewa balan lah kat desa. Wan tiada tu biksi biji malewan sekitar ini, abis jika ini jagoan. Jadi kan jika ini kabelan benar benar kata mati dia angkat dia. Anak itu tidak boleh berkunjung. Akat tuan kita ni mo dia mo cuma ada, para kawan cuma ada. Negara ko ba nanti mo dia konti gelu. Adi mo wana tiga na bota sa kapsi dia mali ona tiga mo wa sin tawi dia bukan dia sih ada mo etende kana nama tu dia budu sih sih akamana tiga. Wala kacu dia magara gaya ni pada kabar dia yang jadi kena kopari. Sila yun si Enda imakita. Nakisa kasi tintaw akay tintaw ari tidan jabuti biyatok kun mo biyatok biyas na mau tayo wala kama ng kabden katamage ti makina yabina karate sabar cibane karate mali tiga itu na yabi dia na pa tantawa na pakira tidan makina ni mo gutot malen din to jabuti la si badat timbat utuma itu wajib bosot kamu aja dapat. Walbe utai embenu, jadi kami dah ni. Walia, sudah, buat aja. Silakan dia. Sesi kau itu ni, bawa aku yang bawa tiga ni bicara. Mana ni? Magalang dalam bukti, Subhanallah kata si, kopi hiti. Ang bukti, syaitan aja yang gimana, orang gimana? Isa ko kuba itu, kuba ya sama kuba ni macam macam juga lah sih. Kuba dah. Jadi pun ni habashi dah itu.
mangistu wala wala tu cebde ana fi ajal min da ajo di umma si bona da na ka ban yo Sindi kan am. Ni kam ta. wa dia wo isu ge sa ba ni ga ni bune jannu so ku chanda soka do shanta soka do shanta chanda ge ta hudda ila kan ni sila ka diga ni shanta ge ta hudda go da ni mo orno gashi da gana da ni na makasi ni wa fani belli mo raban da ki ne sani fakira na kila da isa akan kali stage da ta yi lawa kan mo wala kan baye ni da ki da waye wani na san wani garba ni da kake da ke san ki da ga ni ke san o butani wa kaman ke sa butani ne waye san kaman da butani anan to kiti kai da wani rabuli mu hikmatan dabba kan silmani amma tiki ko waske ga den kitaba ga wake ga den ke wa de tade kama ga katiba kitaba ga bira televizyon jinni ba da yan ko tige zai wati ko maskiyan ga shemo la de skada ce wati ko ma ga wan ba da bayi wani askiyana ce kan jira ke nya aske sabu kina misal ke sana da ni wamma kuma ke sabu ke ta ga ulla da ke Google Drive itu akan ada magara wali pia dan ini akan timbul ini. Sambil ada semua. Eganya tiada waraka akal mana rakan. Tokofa isane kalajen itinen waraka nu kenen tu. Wali kana kita kaki sabu ni kita kan saya ada bani sabu dia nu kenen. Isane kai tokofa mo wani gibira somti ajoleni kono shukara pa mali ka tu na te dadi le ya ni ka tu na te git